waa'ee sa'aatii 48 Ameerikaan Iraaniif kennite kana eenyutu dhaga'ee beeka dubbicha akkas ture akkuma beekamu Ameerikaa fi Israa'eliin wal ta'uun Iraan irratti haleellaa raawwatanii jiru haleellaa kana Iraaniinis karaa isheetiin hamma dandeettii isheetii dubdeebii baay'eetti deddeebistee turte eegaan biyya waggaa 40f qoqqobbii diinagdee jala turte biyya addunyaa kanarraa natu jira jedhuu fi Israa'elii biyya beekumsaan jabaa ta'an irratti tarkaanfii hamma kana fudhachuudhaan fuuldura dhaabbachuun see addunyaa dirqamsiisee jira fuuldura dhaabbachuun see addunyaa ajaa'ibsiisee jira kanuma dabaluun Iraan gaafa tarkaanfiin irratti fudhatamu addunyaa kanaaf lubbuu kan ta'e gaaziin kan irra dabarfatu karaa hulaa Urmus sana kan ishee biratti argamu cufuu seetiin addunyaan hundumtuu yaaddoo keessa akka galu taasistee jirti Ameerikaan egaa rakkoon kuni dafee furama jedhu jalqabuma lola kanatti gaafa seenu lollu kan yeroo gabaabduu bichaatti irraa deebina yaada jedhuun itti seenee ture garuu akka inni yaade ta'uu didee lolli baay'ee babal'ataa dhufe biyyoonni garagaraa biyyoonni gurguddatanis lola kana dhaabuu irra lola kanatti michoomuu yookaan lola kanatti daddabalamuu fedha isaanii agarsiisaa jiru egaa dubbicha akkas ture Ameerikaan Iraaniin gaafa hulaa Hormuz cuftu guutummaa guutuutti cufte sana booda biyyoota michuu Ameerikaa hin taane qofaaf doolaara yookaan kan dubbicha akkas ture Iraaniin gaafa hulaa Hormuz cuftu guutummaa guutuutti dooniin kamuu akka hin dabarre gootee turte egaan booda keessa garuu banuudhaan biyyoonni michuu Ameerikaa hin taa'in doolaara osoo hin taane yeeni yookaan birrii kan chaayinaan itti fayyadaman kaffalanii akka darban goote Ameerikaadhaa fi michoowwan Ameerikaa biyyoonni ta'an garaagaraa immoo akka karaa sanarra hin dabarre gochuu dandeessa Ameerikaan kanuma rifachuudhaan sa'aatii 48 gidduutti karaa kana nuuf hin bantu taanaan tarkaanfii haleellaa laalessaa fi kan ati irraa hafuu hin dandeenye sirratti fudhadha yaada jedhuun doorsiftee jirti Iraaniinis gama isheetiin doorsisni kun gaafa irra ga'u anaaf homaayyuu natti hin fakkaatu wanta jettu kana sa'aatii barbaaddee qabuu hin dandeessa nuti immoo sa'aatii 48 miti sa'aatii kamittiyyuu banaan jirru sa'aatii 48 miti sa'aatii kamiinuu qabuu dandeessa nuti karaa keenyaan banaa hin jirru yoo ati immoo haleellaa akka jettu kan hin fudhatte nutis wanta haleellaa keetii wal fakkaatu sirriitti akkasiif deebisnu qophiidha isaan keessaa tokkoffaan tuuristiin kee biyya kamiin kana keessatti bakkuma kamittiyyuu nagaan akka hin jiraanne gochuu nan danda'a jechuu isheeti misaa'ila amma ishi jedhee siif argamu akkuma dhagaatti siif deemu sana qabdi waan ta'eef isa abdatteeti fakkaata inni lammaffaan shiboo IT kan galaana jala diriiree jiru sana ani immoo isa barbadeessuu danda'a yaada jechuun akkuma beekamu addunyaan kun egaa shiboo IT kan galaana jala diriirfamee uummanni hundumtuu teekinooloojii addunyaan hundumtuu itti wal arguu qabdi waan ta'eef ani immoo shiboo IT sanan barbadeessa mata duree jedhuun achas dhuftee jirti egaa sa'aatiin 48 dhumuutti jira maal akka ta'u walumaan ilaalla Annaasir Haaruun mana keenyaaf yoo haaraa taatan peejii keenya follow godhaa